السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هاني نغا كوت نغين كي هنجال الله هنك بجارا باك جرت مرس نغاو دعوتن كي فيديو راكنا كيستي وني نسمبر تيسو آبي كاميرا دوكساتي وان بربادن اسنيف ورابو دندو يوكن اسنيف كراسو دندو نسمبر سيس اگا دعوتن كي آبي كوني آبي اجايبات يچودا osoo namni tokkollee isinirratti shakkuu hin dandeenye jechuudha dhoksaadhaan jechuudha yoo bilbilli keessanillee switch lock illee ta'e jechuudha waan barbaadan tokko jechuudha sawwaruu dandeessan jechuudha yoo switch illee gootanii bilbila keessan akkasumatti harkatti qabatan jechuudha inni inuu waraaba jechuudha isin galee bilbilli keessanillee qulfii kana yoo cufate jechuudha kaameraan sun inuma sawwara jechuudha salphumatti waan barbaadan tokko jechuudha osoo namni tokko gonkumaa isinirratti shakkuu hin dandeenye beekuu hin dandeenye jechuudha waan barbaadan san qarrazuu dandeessan sawwaruu dandeessan jechuudha viidiyoo jechuudha aappiin kuni aappii ajaa'ibaati egaa daawwattoon kiyya viidiyoo kana laayik sheer godha jechuudha laayikii fi sheerii gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaadha akka nuyi waan gaggaarii waan babbareedaa isin faayyadu isiniif barbaannee isiniif maxxansinu isinis viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu bira dhaabbachuu qabdanii nu jajjabeessuu qabdanii hayyee daawwattoon kiyya aappii kana bakka irraa gadi buufattan yookiin bakka irraa daawunloodii godhatan jechuudha biroozara intarneetii keessanii yookiin intarneetii keessanii galtan jechuudha biroozara barbaadan irra galuu dandeessanii bakka sarchii kanarratti jechuudha goloromiyaa.com jettanii barreessanii goloromiyaa.com jettanii barreessaniiti sarchi goosistan jechuudha biroozara barbaadan keessatti sarchi goosisuu dandeessan jechuudha haala kanaan yeroo goloromiyaa.com jettanii sarchi goosistan jechuudha kana walaa kanarratti goloromiyaa kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan asirra sin fida jechuudha achi booda asolitti ayikoonii sarchii ni jirti jechuudha ayikoonii sarchii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda kaameraa jettanii barreessanii achi booda sarchii goosiftu achi booda haala kanaa suuraa kana sinii fidaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf suuta asirra gadanii deemtu suutumaan gad deemtu gaduma deemtu asirratti aappii kaameraa dhoksaatiin isiniif waraabu kana buufachuuf kabajuu fuulduratti daawunlood kan jettu ni jirti daawunlood irratti kilik gootaniiti aappii gad buufattanii hayyee daawwattoon kiyya aappii buufattanii yeroo irra galtan haala kanaan isiniif banama jechuudha akkasitti harka bitatti ni buttanii achi booda asirratti startii kana kilikni gootu achi booda aappiin kun haala kanaan isiniif banama jechuudha egaa daawwattoon kiyya aappiin kun aappii ajaa'ibaati jechuudha dhoksaadhaan jechuudha osoo namni tokkollee isinirratti hin shakkine jechuudha waan barbaadan waraabuu dandeessan jechuudha aappii kanaan jechuudha mee fakkeenyaaf irratti rukutee isin agarsiisu jechuudha asirratti start kaameraa kan jettu ni jirti irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda gireenti kilikni gootu achi booda halluu gootanii eeyyama kennitaniifi